barakana magala Minneapolis kif St. Paul keessatti qophaa'ee jira. Guyyaa kanas galgala bashannana addaa isiniif qopheessu ishin bashannansiisu ishin shubbisiisu kan qophaa'an artistoota Saaliyaa Saamitiif Habtaamuu Lamuu akkasumas shubbistoota aadaatiif ammayyaa magaalaa Minnesota keessatti isiniif qophaa'ee jira. Teessoon keenya 7-1-7-8 University Avenue Postal Code 55-432 Minnesota. Bilbila gaaffii yoo qabaattaniif 612-6 Minnesota keessatti galgala addaa akkasiniif ta'u adoolessa 21 roobiif kamisaa kottaa waliin bashannannaa. Sirboota haaraa sirboota gurra namaa hin geenye Saaliyaa Saamitiin kan qophaa'e DVDs Musana waltajjiirratti isiniif qophaa'a. Galgala gaarii akkasiniif ta'u shakkii tokko hin qabdan. Minnesota 2011. Ati fedhii keetiin waan barbaadde taata subeesitti kaate na tuufachuuf feeta jiraachuuf malee nyaachuuf ani jiraadhu yeenirraa fundeema giruun soosona. Ati fedhii keetiin waan barbaadde taata subeesitti kaate na tuufachuuf feeta kophaa jaalladhee maali dhimmi naadaba yeenirraa fundeema. ولين قلق ما ناديته لكاني فردت بمراجو لنا من تبنا شكيسة تبنا راسي شكيسي وبدنا في سقابو باتي لما تنماتي نرى اللولي كده كبكت يامي باتي ماليسي ناديسي ترانا همبسي ناديسي نرى حبي تجيمي ويواتي حلي magaalaa Minnesota keessatti isiniif qophaa'ee jira. Teessoon keenya 7-1-7-8 University Avenue Postal Code 55-432 Minnesota. Bilbila gaaffii yoo qabaattaniif 612-6 Minnesota keessatti galgala addaa akkasiniif ta'u adoolessa 21 roobiif kamisaa kottaa waliin bashannannaa. Sirboota haaraa sirboota gurra namaa hin geenye Saaliyaa Saamitiin kan qophaa'e DVDs Musana waltajjiirratti isiniif qophaa'a. Galgala gaarii akkasiniif ta'u shakkii tokko hin qabdan.